Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan Soomaalida adduunka joogtiin iyo Oromada adduunka joogtiin waa salaaman tihiin. Muuqaalka isi share gareeya, like, comment, sidaas oo kale ii share gareeya, ii subscribe gareeya aan ku dhaha intaas aan idinku ostanaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irradii akkam jirtan nagaanaaf jirtanii fayyaa jirtanii ummanni kiyya bakka jirtanitti nageenni kiyya ka onirraa madde ka jaalala akka kabajaa isin haadha qabutiniin jecha maaliif sirba Somaalee kanarra keette jechuu dandeettan. Sirba Somaalee kanarratti siyaasaa baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisudha jechuudha sirbi kun. Sirba siyaasati maaliifi yeroo baay'ee waa'ee siyaasati irratti kan miidhamu ummata miskiina jechuudha. Ummata miskiina yeroo baay'ee namni miidhamu ummata warra aangoo qabu warra ammootiyyu horii qabu kana miti warra miidhamu jechuudha. Warra miskiina ka daddafee du'u ka ammootiyyu daddafee hidhamu akkasumas ammootiyyu ka beelaan miidhamus ummata miskiina jechuudha. Ummanni miskiinni yeroo siyaasaan adeemamutti yeroo balaan siyaasaa biyya tokko irratti ka'utti namni daddafetti miidhaa guddaan irra kan qabu ummata miskiina jechuudha. Ummata miskiina yoo jennu ummata miskiina yeroo jennu warra harkaa fi miila hin qabne qofaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf warra aangoo mootummaa harkaa qaban yeroo siyaasaa irratti jechuudha. By the way kana maaliif kaaftinaan jechuu dandeettanii yeroo takka wal bashannansiisumaaf jechuudha. Warri aangoo siyaasaa warri aangoo mootummaa gurguddaa harkaa qabu jechuudha. Yeroo siyaasaa irratti uf qopheessaniiti waan maraan maallaqaan meeshaa lolaatiin tahee wanta taheen wanta difeensi ofirraa godhaniin qopheeffataniiti jechuudha. Siyaasa isaanii kan gaggeessan jechuudha. Uummanni miskiin immootiyyuu waan na deeggaru san onirraa waan deeggaruuf jijjiirama jireenya isaa yoo ebaluun sunnaaf dhufe ni jijjiirama ka jedhu irraa abdii wanta qabuuf lubbuu fi kenna jechuudha. Uummanni miskiini jechuudha. Uummata miskiina yoo jennu qabeenya dhabeef qofa osoo hin taane akkasumas beekumsa dhabeef qofa osoo hin taane ummata gariitu jira ka siyaasaa keessa ofii deemeetiin politika
godhuu hin dandeenye ka akkanumatti deemetiin waan tokko deeggaru jechuudha. Ebaluun kun achirra naaf haa bahu, ebaluun kun achirra yoo naaf bahe himmootuyyuu boruuf waan akkanaatiif na fayyada jedhee karoora sammuu ofiitiin ka bahe jechuudha. Warra akkasii santu miidhama jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Siyaasa biyyoota biraa yeroo ilaallu himmootuyyuu jechuudha. Ifaan ifatti siyaasni ka godhamu jechuudha. Ummanni waan fedhe wal arrabsee waan fedhe waliin jedhee bakka fedhetti akka fedhetti quba walitti qabee wanna tokkollee wanni tarkaanfiin nama irratti fudhatamu hin jiru jechuudha. Kanaaf garaagarummaan fakkeenyaaf biyyoota biyya keenyaa akkasumas immoo biyya Sumaalellee siyaasan biyya keenyaatiif ka biyya Sumaalee kun wal fakkaata jechuudha. Maaliif ummanni nagayaa yeroo baay'ee ni miidhamu. Galatooma jennaani warra sirba kana baasen jechuudha obboleeyyan keenya ka Sumaaletiin baay'isnee tokko galatooma jechuun ni barbaada. Maaliif yeroo baay'ee warroonni yeroo jalqabaa aangoo barbaada siyaasaa yeroo godhanitti jechuudha aangootti eega bahanii booda ummata miskiina kana hin yaadatan. Maaliif wantoota baasiilee garagaraati yeroo isaan siyaasa godhan san irratti baasii irraa bahe san deeffachuudhaaf keessattuu jechuudha biyyoota alaa kanatti jechuudha baasiilee yeroo isaan siyaasa godhan san baasan san deeffachuu irratti fuulleffatan malee ummata yeroo san isiniif qabsoofna jedhaniitiin siyaasa irratti adeemsisan saniin wal quba hin qabaatan jechuudha. Haga waggootaan 5 yookaan immoo waggootaan 4 dhumuudhaaf gayaniitiin jiini muraasni yookaan immoo waggaan tokko hafuun booda walitti deebi'an jechuudha. Wal argaanuyyuu ni jabaata jechuudha. Akkasitti waadaan yeroo baay'ee warroota aangoo qabataniin diigamee ummanni immoo gara jeequmsaatti jijjiirama jechuudha. Akkasii inshallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.